تغنق ايميلك يا خودي برتي بنيتي وان جوالك يا خيسه جرو شوفا قبوسه ملي اني تخني ايميلك بربن جنين ان كيسان قوت ناتول جيدي كيسه غزي ناتول خودي قبتي وان كانت ايميلك خنكي خنا ايميلك خنكي ارغت خنيتي باسورد ايميلك خيتي اكمت ارغچو انده سيتي كان فيديو ساعته مبافني اسما خيسه جرت بالبل ما كان خيسه ساعته مبافني جت انجينا زي قلت خا كسيدي تانا موقفه باسين اني بكايتي حركتي نغلفتو برباد درمالي وان بيروتي انا ما ايميل اس خودي ستين كنني ناتول تشيدلا فيديو سو غزي ناتول فيديو خودي ات انجينا فيديو gosa meeqatti na biraa qabata akka fadhetti tashaawura galu taa'ee miti dila na biraa qaba jechuudha. Si galtee ta'ee ganaaf gabbaa siraatillee no video nama gadi baasani maaltu naangeen gabbaa na gabbaasee khadiise warri asirraa warri video na biraa qabne hin jiru garuu haa ijani malee na biraa qaban ani leemo maqaana yaaduudha jaalan kana adonno ani gadi baasu garuu isum abbuma sanitu caalaa oromeera keessa na galchee abbuma sanitti erginaan jeena radda wale abbuma san jalatti nachi arge eegaa garee booda injeeran ni badi asirraa nagarre eega video isaa ifa nagarre samgooti jechuudha. Akkasi nummaadhaan seene malee ani ittiin kannine alwaata kan goone fiidiyoolee namaa akkatti gabbaate dooraala barbaade nama birootti arganiiti nama biroo sani dooraala hangana kafalis gadi hin baafnudha. Fiidiyoon eega gabbaate alaa xuuluma deemanii na dhufan dooraala kafali jaanii qaama keessanirraa qaama jarraa dooraalaa sin kafalina ana gabbaasanii dhiisaadhaanis. Soosaniini gabbaate dooraallinis eega dabame gabbaafnaadha. Keessaan jaalibsaa faadhaan wal mari'atan. Wal jaalatanidha. Inni akka an fuudhuudhaan barbaadade isin ammoo nan feetudha. Tuujiidha feeti. Video takka tuujiidha jee anaa boota akka argatan ichumaan kalaas gara. Video sana eessaa dhufte laan gaata ammoo bakka san gaala. Isif tuujiin isa jira. Anis ati isa jirta anis jira garuu nan saalfadhe beekadhe waan akka nan saalfadha. Isinin gaafadhaa jeetin. Video kana riifi keessa gabbuufatanii isinin jabar email jira. Email hatee jira video guutuu gara riifi keessa gabbuufatanii bar. Way. Injeerani gabbuus injeeran naan sodaachisuu fi na fuudhuudhaaf malee siin xiqqee jeetii miti garuu fiidiyoon akkatti harkaa baate eegan asitti isineerum dooraalliin isin kafalamu jee jaalibsatti erge tokko faarratti osoo nama tokkotti hin ergin. Jaalibsaan keessaan natti erge waan akkanaatu jira gurbaa kanaan ishii jayi anis hin ja'uuni fiidiyoo miti lubbuun jaabaatu malee isin galtee amma dubbiin bakka sanii as dhuftee jechuudha. Amma alaa langaatuun dhugumatti jaalalabeetii waan beeytaniin. Fiidiyoon sun gallaalo akka waan tuujii kana walitti aarsanii araarfataa jirtuuti maashaallah. Jaal gisee kan keessatti ani eegana waan dabbalaa hunda dhageeffadha isiniif maamme waan dabbalaa soo kan hunda takkarraan beeku ani eegana sirra dhufe gaafa maamme poozisii shamarraniiti hojii shaggooyyee taphadha namoonni dabbeef achirraa eegalee akka miidiyaa kana dhufeen tuujiin jaalachaa jira takkaa nama tokko hin jaalanne garuu tuujii gidduu sanii wallollee walitti aarree anilleen isa bilooqee dhiisee namumaan agarii wajjin haasa bakka akkanumatti. Wallahi dhugaa dubbachuudhaa fi kalaas gaafa san isaa hojii gololleen jira fiidiyoon san illee taatee namarraa illee waraabee injeenan illee dhuguman itti hime wallahi laajim ani san jaaladha sin jaaladha obbolummaas jaaladha jeen inni waa'ee shanyummaa san illee natti haasa'ee an dide jala isumaa dhaga'u jecha sababa sanitti bakka fiidiyoon sun illee gabbaatee ani tiktook maratti tuujiidha waraabee halkan osoo rafu jiru ergee fi sanis ichiin gararii keessaa gabbuufate malee bakki inni irraa fideen jiru anis hin ergineef hattummaan. Amma reefu kamiin jabeeta? Oh anggaatun gaa fiidiyoo tana tuujitti ergite moo tuujiin kun yaa tuujii hoggaa fiidiyoo argeen jira tuujiin kun fiidiyoo anggaatudha tana gabbaasee gubbaa nagaa naataa jetan aaree loluu ka'e. Laa injeenariitu ani keessaan ergeeti fi dhiisee mi keessatti keessa seenee iimeela hiyyaattummaadhaan seenee ani isa amaneeti nama kana bara nama qaama hunda si biraa qabu nama akka fedhe biratti ta'u bara na salphise yookiin waa hiyya gabbaasee namatti ergeettee yaaddu anumaa huyyaanne bakka obbolummaas jaaladha jeensiis hin jaaladhu sitti isin heerumu jedhame itti dhiise firraa. Khalas inni biratti baneet mangana keessa gaseenee jira waan ta'eef biratti banatee gabbuuse saniin booda rakkata natti godhe. Fiidiyoo tana telefoona kana yoo nama kana yoo iimeelii nama harka jiraate. Iimeelii bira banee beeytee waan fadhe godhuu danda'a. Hatta bilbila ya fuudhee kompiitera hundatti naqe jechuudha. Sagalee namaa hunda keessaa baasee jira. Gizee nagarratti arganu ani irraa jala gaaree kanaaf harka kanneetiin fiidiyootii yoo duudiyyaa nama bira jira jee abbaa ilmaanii nama jiraachisuu dadhabe nama sadaqaa Oromoo kadhatutti heeruma. Ati laa tokkoffaa waan si galu qabu Facebook TikTok kan kee kana email kan kee kana wanti itti kannite password email asiiti memmo kamitti isiiti wadda waan siin jechi jiru dhagayaa meena dhageeffadha hundummaan keessanuu keessa jira bilbila kana garaa jira an gizeen koodiidhaa sitti uummadhee kooduma tana fuudhee TikTok naqadhus keessa jira ijaan garaa jira fiidiyoo waraabachaa jira ilmootee nyammanuu galee hangaatu qaali biratti bane gizeen inni bira banu booda
ما توري قوية سدي بود أجري جزينا أجر بود مالتو كيسي جريجيتين تيك توك بتير جيف الراخي سادر سامبود تيك توك يعني سام مننا ما دكوا أجري يرد ولد من هينجينا راتي ديله أنا خبجا بلوما أنا قبل يسقي خبجا أتي خبجا أنا ربدا حتى ما تعني فمالي أنا ملو لي جريب وسجا خيجنا أولي جولة أنا وأنت كيسا ولد جروب بيجوري فيديو أنا كنا كيسا جما أنا كنا دجرا بالبله في سينة جرا إنجينا رجافدا إنجينا راتم ما سينتين دبل فانا فان ساني يو أن wanita kagabbate dooraa laa jecha fiidiyoo gabbaasii jechuudha. Akkas. Amma wanni walirraa galuu qabu fiidiyoon asirratti haasawuun hangaatuudha. Haasawuun hangaatuun waan sirriitti taasaa jirti. Fiidiyoon taate waan darbe wanni darbe hin deebi'u. Wanni isin dhaabnu jara keenya telefoona keessan keessa nama gadi hin galchina waan biraatii miti. Imeeluma namatti fannina. Jabeeffadha. Imeela keessan imeela himuu rakkoon qabu paaswoordii imeela keessanii imeela namni laalu suuraa imeeltichaa kaaftee erguu rakkoon qabu paaswoordii imeelaa ergina. Akkasuma miti hangaatu. Yaa. Paaswoordii jalni agarra keessaa gidee nin deemamee guutaa kan dubbadha na caqasaa wanta kan dubbadha. Yoo qullaa if waraabuu dhiisanoo mee rakkoon guddoon qullaa tana maaltu qullaa tana waraabuu fide gannaquu dhabuu osoo hin taane silkii tana keessatti qaama qullaa maaliif if kaa'uun barbaachisee hin jaabaran. Nuti ijoollee biyya arabaanii abaaramnan saayii dandeenyee dhiifnu waan kanaati. Namuu fiidiyoo isa jabeeffadha. amma namni tokko eenyummaan giseenii fi yookiin qaama ol godhatu yookiin gisee ol galchisu qulluma ol galchisu tareetu. Sun waa. Rakkoon guddoo tana agarsiisuu tana maaltu fide Waa shakkii qabuu miti. agarsiisuun tun maalirraa dhufte bara amma rakkoon guddoon agarsiisuun tun isaaf dawaa qabdi moosiif dawaa qabdi maal isinii fayyada agarsiisuun tun maali? Ibbee hoota kanarraan bee Hanga kana laan kana geeffadhu muira nama jalqabu biyya arabaa dhufee waan akkana eegale gaafadhu isin waggaa arabaan waggaa kudha meeqa jirta turte nuti amma dhufee nama wal gargaaru amme dhagee fadhi amme warra duraanittis ta'e warra ammaattis ta'e garsiisuudha. Dhuga warra karaa baasee jira. Haa ta'u malee shamarran keenya kuni hoggaa dhiirti nu garsiisii jettan hin diddanii buloog hin gootaniisi. Hin diddanii. laa wannumti namaa galuu qabu osoo abbaa fedhee ta'e laa waan kana namni waan kana waan ta'u ta'e kute haa ta'u garuu biyya arabaa tana keessa amalli baduun dubbiin baduun ammuma malee dur gaafa duraa namni seetuma shiita firraa baasee walida walti ijoollee waggaa lama dur wallaahi biyya arabaa tana gaafa durooti amma oomaan kana seenu cinqii nagarsiisu namni waliin kadhatu shiita baafateetuma nagaan akkuma mana ifitti rafa wal jaaratu amma ammoo dubbiin nama baduu sagalee namaa qabni akka taa'e dabar barri nu shakkisiise if shakkaa ammoo qofaa kiyya seenuun hogguma ol seenuu gamaa gama laatee ol seenuu telefoon mana keessa kaan iyyee barri ammaate ifee gaajara keenya jabaadhadha walaa laziim Tole bagana gaanna. Dhaggeeffadhu amma anamma abbaa qaa ganama kana abdii darbu aruusa seene aruusa si seene jee abbaa qaa akka naqin kun jira akka jee. Ayyee. Neera. Akkasitti. Aruusa si seena. Walla aruusa mataa furguutuu aruusa nana kuti dajee akkatti iyyee ganama kana riyaanti aruusa hin ta'ee taakka jee. Abbaa kaa ta'a. Ish aboot namichu basa nama kan kaasee waan biraa seemeen. Waa gara qabatti maati waa gara qabatti si dadhabe. Ammaan tana kanaafuu ammati wanna kutte urjime hangaatu dhaggeeffadhu. Haasaa kana dhiibsurra bareedduudha. Maaliifuu haasaa inni adii haasawatu kuni akkuma ammee baane haasawa sirriidha akkuma ammee baane dhiisi firraa. Alas. Adii ta'e barnaamumaa fi nibsi akka iimeeli isaanii nama biratti hin banne malee. Iimeela nama kanneenaa yaamti iyyoo dhaggeeffadhu. Wanni hundi jirra gabbuuti wanni hundi. Yoo silkii Siboo waan akkanaa tana anaamutti waan akkanaan beeku mee rabbi si alaafis yaa ganaafan eega. Wallahi iimeela kee hoodii namni san qabaannaan wanni ati bilbila irraa qabdu kun guutuun achitti gabbuuti. Hattaa nama si dawwale nama si yoo silkii tana darbite malee dhaggeeffadhu iimeela silkii fudhate taanaan namni keenya waa'ee silkiin beekutti fayyadama silkiidha. Tarii haga kanallee
Iimeela silkii fudhate taanaa yoo silkii tana zubaana darbite malee takka iimeela biraa haarawaa godhatte malee waa hunda si hojii qaba namichi kun. Hijjiti isaa siifi Yeah. jirtu jechuudha. Garuu immoo haasaa kana osoo cuftee irra bareedaadha. Dogoggoreemi Oromoo dogoggoree muka fi cabsaa dogoggora fudhachuun dhiirummaadha. Bagan Akkas godhe laa. naame anamma sirraa wanni na aarse dogoggortee Goggora jee dhiisee bara. Garuu warra narraa haasoo jiru warra hojjetaa feemase sanan baana malee. Anu dogoggore anamma sirraa wanni na aarse agaree buntanallee wanni na aarse bakka bagan godheessee laa ayibbaalama waan fokkottu tanarratti akkas hin jaamu namu dogoggora ni qaba. Namni dogoggora jechuun dirqama hudduu nama agarsiisuu zinaa dalaguu osoo hin tahin silaa rabbii waan nu dhoyse ol nu baase nama keessa deemuu hin dandeenyu nuti hundi wallahi Bar namaan nama aarsaa bar gizee gamaa gamaa namarratti duulanii na cabsuu Qoy me micootana namni hundi gamaa gamana gorsu jirtanii Gizee sagaleen narratti jaa duula inda gama angaatu. wooma guutuudhaanis haasummaa akka barra haaqilee haqaatu Dhageeffadhu micoole dhagayaam sagaleen kiyya. Dhageeffadhu. Een daga. Ilmi namaa akkanatti gaarii if godhu kun guutuun warabbii tokko chaansii haadha namni hin qabne jiru bifa keessa. Yes, sana abbaan Eessamuuti fadhee qaban deemu. namni bira. gaduman bahin malee bar namuu Ani mataan kiyyaas namuma akkasiiti. Oluman bahini malee dhageeffadhu oluman bahini malee Abu Mazraa fi warri afaan banu kun guutuun kasirraa haasoo kun guutuun namni viidiyoodhaan an takkaa nama wajjin hin haasofne jedhu tokkichi wabillaahi tallaa hin jiru. Ani nama akkasiitii jiraa jee. Inkakatiin anu Muniraa mamallee jira. Namni bilbila qabu dhageeffadhu. Namni bilbila qabu hamuu ni godha. Garuu akka caarraa tahee hundi ol godha baate. hundi haaqilee Ni godha. addus daadhu hundi Ni godha. godha. Anamma yoo Wallahi kitaaba miidhagina waan qaban Hundi namaa namni jaalala beeku namni bilbila qabu ni godha. Fuulli ati ani hin goone itti fakkaata. Aboo anu wallahi rabbiin haadhati yoggaa kudha lama garree haadhati jaawwallan garsiisi wallahi takkaa dhiira dura hin qabanne haqa rabbiiti. Ammoo dogoggora qabda qabaachuu rabbiin dogoggora qabaachuu hin danda'a dilii qabaachuu hin danda'a. Ammoo jaalalti bakka sani dhiirti waan akkasii irraa kajeeltu tasuma sin jaalattu. An akkasitti hin beeku. Dhaggeeffadhu. Jaalalti dhimma biraa sun waa dhimma biraati. Bira kutaa dogoggortee fi Oromooti dogoggore afoon alaa waan jirtu bira kuti akkasitti. No, ani Mitiyo, kada dhageeffadhu. gurgura abbaan ifitti beeka garuu gizee gamaa gamaa haala duulanii waa kiyyaa son bagaan godhe jechuullee ni danda'a. Dhageeffadhu. Ammoo kana meeree isaan keessa galchan malee namni dogoggora hin beekne. Dhageeffadhu michiyooti. Dhageeffadhu. Dhalaa muxawwaa meeqata fuulli isii tiktaa kanarratti takka as baatee hin beekne suuraa isii namni harkee hin beekne viidiyoo ilaalaa turre nuyis warra dhiiraati namni hin beekne hin jiru. Keessaan si galee wanni kanaa jettee ati amma ganaa hiraartee cinqabtee miilli deemu dhufee wallaalaa beekaan si gorsee balleessitee dhiifama gaafadhu dogoggortee muka if kaayaa jiini waa'ee daabboo keetirra atillee wajjin haasa'ini nam tokkoofu gurra kennini ittiin cinqabini hirriiba akka raftu ol rafi akka tasgabbaahi wanni takka wanni ati fiddu hin jiru. Harkanii baga harkan namni qaama isaarraa waan akkasiin qabatu kamuu hin jiru. Hawaan akkasiin goonu siin jeeyaan quraanaan qabadha'u wallaahi Hundi soba. qabata waan akkasiin goonu hin jiru. Ansi amanaafin si hojii godhaati hoottu jetteetuma abba fedhee agarsiisa namu. Namni guddaan feete ijoolleen feete ni godha waan akkanaa. Kana jettee wanni hin jeeyini ammoo tasgabbaayate hedduu namaa hojii akkatti baate akkatti dhuftee baate baga baate bakka. Wanni kote. Kote ifajjeessuun qabdu hangaatoon waan koteen deemu waan taateef ifajjeessuun qabdu booyuun qabdu rifachuun qabdu jajjabeessuu qabdi maaliif ilma namaa taatee namni dogongora jiru dogongorteemi ammoo dhaloota dhufuuf ijoollee tini taganaa dhageessuuf waan kun barnoota akka taatuuf waan kun aadii namuu godhaa injiina godhamuu hin qabu waan godhamuu hin qabneedha laal dhaggeeffadhu haqilee kuni dogongora jennee dogongora sana ammoo miti yoo dundalaydee if ajjeesuun qabdu if fannisuun qabdu if gubuun qabdu du'uun qabdu hiraaruun qabdu waan kute waan irraa hafee dhaqqabatan ta'ammaa dogongora guddaa fudhannee taganaa dhuftuuf barnoota irraa fudhannee shamarran keenya akkas sobamne gorsuu qabna malee itti fufaa yaadachuu qabda haqilee keenya. Munira dhageeffadhu qalbii takkaan dhageeffadhu. Daabboo fi qaama wal viidiyoodhaan wal harkaa walitti haasawinaa yoo jette anna biratti fudhataman qaba. Ammataan kiyyaa ulaalaa haasawuun fadhaa namni as jiru kun an kijiban fedhu irratti baan fedhu laalaa haasawa kun abba fedhee haasawu namni bilbila isaa amanee if amanee wal amanee ni godha. Maa waraabdis jechuu hin danda'u. Namni an kana aarsu yoo jiraate yoo namni nama waraabee ol gallakkisisa
Amma bakka isiin gabaabumatti ani ol gadi lakkifnee nama na jalaa bilbila kiyya keessa seenee deemi abbaa badii kana hunda waan kana hunda murtee micoota irratti fudhatee namicha isii abbaa viidiyoo san isaan lamaan irratti nama fudhate kana itti aaruu dhiistanii waan isiin bilbila keessaa qabdu inni ol gallakkisuutu dogoggora guddaan bakka jiru bakka sani malee waan haasawaatti eenyuu namni naasoo hin jiru. Eenyuu ka viidiyoo ni naasoo inni kana wajji naasoo inni wala manee eenyuu ni godhaan kana. Anis bilbila kiyya keessaa namni hin qaba namni bilbila isaa keessaa na qabaachuu danda'a. An kas bira taa'ee sitti haasa'u jiru kun.